Yooyyaa anaa dhufu kaa dhufne walitti dachaane kabajamtoota fi jaalattomtoota kiyya akkam nagaa fayyaa keessanii jiruuf jireenya afiyaan baga jiraattanii baga sa'a kana eedan isiniin jedha warroonni chaayinaa weebtuu jala jirtan hundi keessanuu har'a ajaa'iba oduu gabaabduu xiqqoo takkan gurra isin buusuuf jechuudha hedduun gammachuun qaba har'a guyyaa gammachuuti guyyaa bashannanaati jechuu barbaade. Gammachuun keessa adda koo osoo hin ta'in warroota chaayinaa weebtuu jala jirtanii fi warroonni hin jirre kan viidiyoo kana daawwataa jirtan hunda keessanuu haa ga'u jechuu barbaade. Innis maali jechuun keessan hin oolu innis maali? Adde Samriinaan asirraa girgirii wayii uumaa jirti ammas as deebitee girgirii ajaa'ibaa kana uumaa jirti gaa. Har'a nuuf gammachuudha isiidhaaf gadda. Waan kana taateef girgirii isiin asirraa uumaa jirtu kan xiqqoo isii gurra isin buusa. Innis maali ka jedhu du'aayin teenna takaleessa na biraa hin hafin du'aayin teessan takaleessa na biraa hin hafin barbaanni keessan kan na biraa hin hafin ka guyyaa tokko osoo hin ifatin na bira dhaabbattanii mala naa kennitanii koomentii naa barreessitanii jabaadhu rabbi si wajjin jira nus si wajjin jira naan jettan hundi keessanuu qabsoon kenna galma ga'ee fakkaate. Innis maali? Samiiraan guyyaa irraa asirratti baatee Abdulaziz na jalaa badee jira. Namnu baasu ufiinuu bahu wannan beeku takka hin jiru jetti. Ajiib. Kana ta'uudhaaf ammoo duraanuu itti himne lafa jala itti himne kaleessa nuu gadda taananu har'a ammoo nuu gammachuudha isiidha gadda. Akkuma Oromoon kaleessa jette harki taraa wal dhiqaa jedhan hogguu kun kana dhiqe kunis kana dhiqaa har'as qabsoon teenna hin hafne akkuma kalee Paaris hin bahetti har'as ilma keenya baafne jira. Bahee jira Abdulaziz qaaman na bira haa ga'u baatu malee bahee jira kunnoo akka gammaddan akka bashannantan daran ammoo guyyaa gaafa na bira ga'e qaaman isin garsiisee waan isarra ga'e waan inni ta'e. Waan isin gochaa turte maal akka isin gooteetiin sosobdee manaa isa baafte hundaayyuu qaamaan isa isinii dhiyeessee isa wajjin haasa'uu hin dandeettan jechuu barbaadeeti baga gammanne baga gammaddan jechuu barbaadeeti. Adde Samiiraa yookaan ammoo hobomboleetti maqaan isii lama Samiira illee jetti hobomboleetti illee jetti jechuudha. Hobomboleetti jechuun ani nama tokko guufuudhe hop godhee lafaa akka garteettiin bubbeetitti lafaa fuudhee dabarsa waan jettuuf jecha obomboleetti jettee maqaa baafattee nus ammoo maqama saniin obomboleetti jenneen jechuudha. Obomboleettiin kaleessa hop lafaa gootee isiin nama buttuusan har'a isii garagalee hop godheetiin hin dachii isii butaa jira. Waan kana waan ta'eef jecha waan isiin asirraa qaayituu fi waan isiin haasofitullee xiqqoo isii gurra isin buusuu barbaadeetti. Innis maali yoo jettanii Abdulaziz na jalaa badeeti. Akkamitti badee Abdulaziz jalaa? Mana baheetiin suuqa dhaqachuu barbaadee suuqa waa bitachuu yeroo hin deebi'u manaa dhabee ulaa xiqqoo gad deebisee ulaa guddoo akkana godhee maalii godhee haadraa waan isiin asirraa tumaa jirtu jechuu barbaadeeti. Kanaaf nuti mucaan kiyya akka inni badu akka inni si jalaa bahu anduruu ni beeka akkuma isiniin jedhe isaanii akkuma gasiin dura viidiyoo duraanii isin maxxanse ni beeka jechuudha. Maaliif namni tokko hin dogongoruu miti erga dogongoree ammoo uf bari'uun ammoo qarootuma. Isii akkasitti filima san dila irratti dalayte san isii san yaalloo fuutee tumsiifte san isii agartee si jaaladha jettee ni baatii hagamitti taphattee lubbuu isatti taphattee fuutee isaa san irratti nama biraa jijjiiratte san tarii ammas qalamatii inni kaayeef san ofirraa maftee ka biraa diratte san waa hunda laalee bira taa'ee tapha fakkeessee bira taa'ee taphate jechuu mucaan maaliifi azuuritii yookaan ammoo bineensi isiin itti goote sun guyyaa irraa galuuf deemu san mucaan in barataa waan ta'eef jecha irraa gallaanin arge jechuudha. Akka isiin tuni kaddoon tun isan kaarijne beeke jechuudha. Kanatu malee maali ka jedhuuf rakkatee gara deemu dhabee abbaa fi haadhatii agartee kakaleessan wajjin dhaabbatanii na barsiisanii sadarkaa kanaan nagaanii na guddisanii asiin nagaan kan akkamitti deebi'aadha ka sammuun isaa tuqame. Guyyaa gaafa isiin nama dabalattee nama mucaa kiyya kana miidhuudhaaf agartee fuutee manaa baaftee shaaratti darbuudhaaf yookaan hallayyatti darbuudhaaf ajjeesuudhaaf karoorfattee isiin nama fitattee dhuftee akkuma viidiyoo isin maxxansisan yaa'iin achirra kaate isin agartan san ijoollee hin darbahin isiin asii magaalaa kanaa baasee shaaratti isin darba jennaan mucaan tokko maqaan isaa yoo ta'u dhuban nadhiimu maal jedhanii achi keessa nadhiisii jettu dhagaa
في فوزيات تجرم تمشون يروسنو يو يا اتكاسا مرمي اتكاسا أكمل تلمو أباه في هذا كم بريت دربيتا شهر دربيتا كون انتو قال شو قبدا isin galchuu dandeettani ni galchina nu kenni jedhanii jechuu yeroo sanu afaan lama ta'an gurbaa isii fuudhuu deemuu fi ijoollee isii fidattee irratti wal laban qabsoon sanumanatti fakkaate amma ka sadarkaa kana gahe kanaaf dubbiin iciiti ijoollee sunuu baaftu anuu baasu Abdulaziz ufiinuu bahu guyyaa gabaabaa kana keessatti torbee tana keessatti kallattiinan isinii dhufee Abdulaziz viidiyoo tokko ka gammachuu isinii maxxansuuf ta'a jechuu barbaadeeti. Kanaaf aadeen Samiiraan qabsoo isii har'a gadda kanarraa yoo kabaatu taate akkuma baratte qabsoo biratti seenuu mala. Kanaaf abbaa amaanee haadha amaanee warroonni kaleessa dhaabbattanii ilaaltan warroonni kaleessa sitti baga naan jettillee galatoomi. Galata qabda jechuun maaliif amma sii dhufaa jirti jechuun Samiiraan kararra jirti. Anammoo sitti hin gammadu waan rakkoo Samiiraan ilmaan namarra geessitu waan beekuuf jecha namatti hin gammadu. Warri koomentii gaarii na barreessanillee galata qabdan. Warri badduullee barreessanillee galata qabdan. Maaliif dhugaan bakka ofii malee waan hin dhaabanneef jecha dhugaan kaleessa kijiba isin fakkaatti sun amma immoo dhugaa taatee isin dhuftee jirti. Asirrattuu beekuu hin dandeettan jechuu barbaadeeti. Kanaaf haati amaanee diriirfattee teettu. Abbaan amaanee ciqilfateetiin ofirraa homaa afaanitti guurrattu sun har'a dhufte Samiiraan ulaa kee dhadha'uuf dhufaa jirti. Sibira keette kanaaf bakka seentu akka isiin hubantu san samii seentaaf dachii lixxaa hobomboleetti sibira geettee jirti jechuudha. Kanaaf qolaa itti godhadhu mucaa kee manatti hidhadhu. Manatti hidhadhu. Mucaan kiyya eessa oola eessa bula barumsa jira moo dalagaa jira moo eessa jira jedhiitiin jala deemii. Bilaashatti qabeenya kee alatti hin bittinneessin sammuu sin jeeqamin nu hagarra sadarkaa kanaatitti waan taane nutu beeka diinagdeen manatti nu nafne haati mana kiyyaa eega manaa baate gara baatii lamaati. Maalirraa ka baate yoo jettan taate bakka ilmi kiyya hin jirre mana ilmi kiyya keessa hin jirre ani hin taa'u dararaa ilmoontii akkana dararamtu kana ijaan argee asitti hin dhageeffadhu namnis rabbis maal naan jedha. Dubartiin akka tiyyaa ilma kiyya fuuteetiin hin bosonatti hin galtee itti taphachuu jechuun anaaf du'a haga deemeetiin ilmooti saniin ani wal argutti haga Samiiraa sana argeetiin dararaa isiin ilmooti dararte san isii qabee dararutti mana kanatti hin deebi'u jettee deemti. Akkuma isiin jetti san isiinuu baasii isiinuu dhaqxee filma san irratti dalagii dalagame Abdulaziz harka Samiirati bahee jira walumaa galatti. Kanaaf insha Allah guyyaa gabaabaa keessatti Abdulaziz mana kiyyatti deebi'a. Haati warraa kiyyas gammachuudhaan mana kiyyatti deebi'uuf deemti. Kanaaf baga naa gammaddanii isinis gammadaa jechuu barbaadeeti. Mee viidiyoo isiin asirra haa jiraatumtu kana xiqqoo isii waraabee walitti dachaanaa mee ilaala. Rakkoo hiittu na mudate jechuudha. Rakkoon na mudate sunillee maal inni yoo jettan taate guyyaa afuriin dura Abdulaziz mana dhiiseeti gabbahee waa bitadha jedhee akkuma ani waa bitadha jedhee suuqarraa gabbaheetti anillee gizee an dhufu inni hin jiru barbaadee dhabe namni manaa baasee fi ka ofii manaa bahee badee hin beeyne Abdulaziz dhabee kanaafi asirratti mul'achuu dhabee walla mul'achuu dhabee kanaafi ammallee hin argine hin du'ee fi hin jiraan isaa hin beekamu jechuudha. Guyyaa afuriin dura barbaadeetiin dhabee barbaadaa jira gammallee hin argine hafuura isaallee hin dhageenye tariin karaa abbaallee yoo kan namnillee fuudhee yookiin karaa irrattuu argee fuudhee galchus taatu hin beekne maaliif jennaan bakkee ani jiraatu fi bakkee abbaan isaa jiraatu addaan fagoo waan ta'eef jecha abbattillee inni ofii deemee deebu ofiillee manaan ba'u yoo nama manaa baase malee garuu an akka shakkutti akka shakkii kiyyaatti namumatu manaa baase malee Abdulaziz ofii ka'ee ka manaa bahee mana kana dhiisee deemu natti fakkaanne maaliif jennaan yeroo hedduu ka'ii gara warra keetti si galchinaan deemtaa yoo jedhaniin ishiin jedhu akkuma isin argitan san akkuma viidiyoo duraarratti isin maxxansinee isin argitan san asii deemuu mana kanaa deemuu hin barbaadu jechuu inni. Namatu mana kana namnummaan natti dhiyaatu haa baasu Allahu alam shakkii kiyya kun. Inni ammootu nama sammuu hin qabne namni sammuu hin qabne ijoollee daa'imaa ofii bahuu namni baasu Abdulaziz mana kiyyarraa bahee badee jira.
kanaaf asirratti mul'atuu dhabee yoo ka argitan taate qabdanii akka gara mana kiyyaa fiddan yookiin ammoo qabdanii akka naa bilbiltan namoonni na beeytanis haa ta'u namoonni biraallee haa ta'u. Kunoo akkuma agartan kana asirraa kunoo addeen obomboleettiin asirraa gadda ofii ibsachaa jirti. Gaddi isii akkuma isin agartan kana waan kaleessa harkaa qabu dhabe gara kaanin namnis na argee bakka kiyyas namni na argee dalagaatiyas namni na baree namni nan dhiisu lubbuu isiitiif iyyaa jirti nama biraatti seetanii cinqamtee bakka seentu dhabde akka hantuutatitti bakka seentu laallachaa jirti jechuun boolla seentu amma cinqamaa jirti laala akkanatti laa waan to'atu dhabde namni jaalatan tokko oguu harka namaatii bahee maal taati. Qabsoon isiin kaleessa jirtu faallaa itti garagalte jechuun kaleessa isiin nama kaan fuutet in dabarsiti kaan fuutet dabarsiti har'a ammoo harkaa bombiin isiin awwaalte ufumaa isirratti dhoo'e gama biraatiin kaasitti dhaamsa illee dabarfatti uummanni Oromoo kan jirtan hundi keessanuu du'aa inaa godhaa jetti namni du'aa isii godhu hin jiru namni si abaaru malee badii malee baadilamii malee takka nama si abaaru nagaa si eebbisuu nagaa maaliif dalagaatee waan gaariin dalayne kaa toobadhu yookaan ilmoo islaamaa taatu islaamu caanu barsiin jedhe ati nama agartee rabbi beeyta akka ati rabbi hin beeyin akka ati kaa'ina taate akka gara rabbi jedhe rabbiif kaa'inni karaa bobba'a walitti dhufani namni ammoo harfii quraana rabbii argahu maaf nama darara akkanatti kaa jedhu ibsa sii godhe natti fakkaate kaa ilmi kiyya kanaaf jecha amma wanni walitti qaa'inus hin jiru hin dhaadatta maaltu si dhaadachiisen bar kana ajaa'ibu kana arrallee ma dhaadatta burulleen isiin taloo sammuu si dalaydiyaate mee dhaqiiti siirii si godhanii ka mataa agartee mataa si garagalchanii si dawwakaniitiin agartee ijoollee ari'uu fi ooma beeytu ooma dubbattullee hin beeyin amma onumaayyuu as deebite magaalaa sanaa jette magaalaa sanaa keessaa obboleettee qabaate zamaan moo bakka jirtu santu sanaa sitti fakkaate mee kabajamtoota fi daawwattoota kii bakka too namni isiin jettu kun mee suuraa kana laala suuraa asirra jiru kan agartani bakka isiin jirtu agartani bosona isiin keessa jiru dhagaa isiin keessa jirtu agartani as keessa wallee magaalaa sanaa isitti fakkaate na fakkaate bakka isiin jirtu ta'uun mala dhugaadha namni magaalaa keessa jiru nama akkanaa kanaa miti kaa'inni kun magaalaa keessa maal godhan kanaaf mee waan isiin odeessitu hidhamee hidhaa jira yookiin galee warra abbaa isaa bira jira yookiin ammoo na bira jira amma namni irra guddaan Abdulaziz Samiraa bira jiratti beekanii garuu Abdulaziz na bira jiru anallee kana yaachisee kana cinqaa jiru kana yaachise maal yoo jettan mucaa kana namni hunduu Samiraa bira jiratti beekanii ana garuu badee jira ammallee Samiraa jala dalagee mana isiitiif mucaa kiyya baase yoo ka jettee waan akkana akka dalaydu taate siifi warri waan kana dalageelleen bakka uf keettan barbaadadha boolla seentan barbaadadha. Sinuu yoo gabaabsine wayya yoo dheeratte hin ta'u dheeressuun gammachuun gaafa mucaan kee harka kiyya gahe kanaaf rakkoo takka hin jirtu kabajamtoota fi daawwattoota dhaaduun isii waa dhaadattu uummata akka rakkoo hin qabu akkana si godha arrallee akkasuma si godha jette kaleellee akkasuma si godha jette burullee akkasuma godha jette amma Abdulaziz eega gale si barbaade Abdulaziz hin barbaadin rakkoon jiru jabduu taatu natti as kootu atu onnee akkasii san qabaatti natti hin dhuftu onnee amma qilleessa irratti hadiraa dhoytu san hin jiru amma kaarruu bira safaataa barbaadadhu ijoollee har'allee borullee akka mirgi kiyya ta'e kaleellee sitti har'allee sitti qaayee keenya dura hin bahin qareema keenya qilleessa keenya keessa abadan hin bahin kabajamtoota fi daawwattoota kiyya hordoftoonni kiyya kana waliin jirtan ka waliin hin jirrellee galata guddaa qabdanii kanaaf viidiyoo itti aanu Abdulaziz mana kanatti deebisee yookaan waan inni keessa jiru san bakka inni jiru san viidiyoodhaan waraabee takka qaamanuu dhaqee takka ammoo haala mijeessee isinitti as deebi'u tahaa hagasiif horaa naa bulaa deemana.